gargaartanii jirtanii rabbiin oolmaa keessan jennataan isiniif haa deebisu. Garuu amma maalli nan keessa jiru haala hedduu takka ulfaataa waan ta'eef ani an takka miidiyaa kanarraa illee galee hin beeku. Maalan godhaanas haaluma jireenyaatu natti jabaatee fuuldura namaa na kaa'e malee namni jaallatee ilmoo ofiitii wajjiniin miidiyaa kanarra taa'ee fuuldura namaallee hin taa'u. Haala nan keessa jiru anaaf rabbi beeka. Bara 2023 keessa dhukkuba hamaa keessa osoo hin jiru taa'ee tan baatii 3 guutuu mubaarak musammaati waliin taa'ee tan maallaqa ispoonsaraa walii qabadhee osoo waan ilmaan kiyyaa irraan hambifatinan ispoonsara galfadhee haati kamuu ilmoo ofiitiif keerii hawwitu ilmaanuma koon biyya baqaa keessa baafadhee tanin sponsora galfadhe amma sunillee na deebee jira amma immoo eega qabame baatii 7 deema guyyaa guyyaatti dhimma isaatii kophaa kan kodhaa kan waan hunda jala deemu yoo inni jalallee gara dhuunfa waa kennuun jaallattaduudhaan malee namni kennamuu fi haqa qabu akka Oromootti intala kana ilmaan 4 ilmaan 5 bakkatti deesse haadha Oromooti isinis waa Amaaraan taane tu sabab biraataate geessani osoo sabab biraataate silaa qaata bakka guddaa geesseeyyu geessani maaliif arrabsitu dhattani jala deemtanii maaf arrabsituuni manu kadhataan jiru asteenye abaaboo nuu kenna yoo giiftii kadhachuun kadhattuu nama godhe nus kadhattuudha abaaboo nuu kenna akkana nuu godhaa triple double jinni warra jedhu guutuu isaa kadhattuudha yoo mucaamu kadhattuu taate yoo siin geema taphatte kadhattu jettuuni kaayyoo kadhatteef qabdi mucaan geessani abbaa manaa irraa hidhamee jira jaarsat irraa hidhamee jira ilmoo 4 guddisuun hagam jabaatti yaa dubartootaa natti maame ilmoo 4 bakkatti guddisuun kan abbaan irra hin jirre abbaan irra amataaf deema hidhamee mee rabbii sodaadhaa mee natti maame yookiin anan maraate ta'a nama qajeelcha na qajeelcha namni sagalee jalaaf ta'uu dhabamee jennaani kan naqamee Jawaar Mahamad itti mame ilmoo 4 guddisuun akkam jabaataa siniin jedhaara ilmoo 4 guddisuun hagam jabaata gaaffii kana deebinaa kenna dubartoonni haadholiin keenya warri ilmoo guddisaa jirtan keessattuu Ijipti keessatti ilmoo abbaan irraa hidhamee jiru dhageessanii ilmoo 4 guddisuun hagam jabaata maali duulli kun hundi arrabni kun hundi maali barbaachise mucaa miskiina kanatti rabbii sodaadhaa siniin jedheen beeku takka rabbii sodaadhaa sheer godhaa maanu na rabsitanu nu nagaatu qabnu kunu harkeenya nagaa hojjetachuutu dandeenyu laffa'uutu dandeenyu asteenyee abaaboo nuu kennaa leenca nuu kennaa quruphee nuu kennaa jedhaa ollaa guyyaatti maanu na rabsin maaliif dhattanii miskiintitti ilmoo 4 guddifata ilmoo haadha ilmoo 5 jechuudha intala Oromoo abbaan ilma Oromoo sanuu dhalataa madda walaabuu dhageessanii burqaa goototaa har'a harkisaa qabamee mana hidhaatti gatamee mucaa asirra teessee ilillinaa kennaa jettee ilmoo guddifataa jirtu akkamitti cubbuutti ilaaltanii arrabsitu cubbuutti galtaniitu dhiifama gaafadha wallaahi dhugaan sinitti maan maaliif nun arrabsitanu ka akkasii galatoomaa ulfaadhaa warri sheer godhaartanu ammas sheerii itti moofufaa taabtaabiillee adda koorra godhaati sagantaa eegaluuf deemna Oromoo obboleettiin keenya haqa nurraa qabdi wanni siini teessee abaabonaa kennaa maallaa kennaa jettee arrafamtuuf hin jiru ilmoo 4 guddifachuuf olii gadi rooraa jirti abbaa malee ilaa waan isin rakkatti isinitti himu tokkoffaa ummanni Oromoo gargaarree gargaareera galatoomaa Oromoo deeggartanittuni gargaarsa keessan rabbii gaditti gargaarsa keessaniin hadha gahani jarris immoo jaallatanii miti akkuma nama tokko hojjetatanii amaanis isiinis hojjetatanii jiraataa turan akka carraa ta'e ilmaan shan rabbi bakka tokkotti kenneefi
yaa Oromoo jennee gadi baanee isinitti iyyanne. Deeggartaniittu eeyyeen galatooma. Birri isin deeggartan sanatti immoo anatu dabalee biyya kana keessa yoo ta'an ilmoo shanii hojii rakkachuu waan taateef ilmoo shan guddisuun yoo jarri mana madaamii lamman jaraa galan iyyuu danda'aniin guddisan waan taateef biyya kana keessa gara biyya faranjii yoo deeman ijoolleen ayyuu miindaan kaffalamaa jiraatu. Keessani jedheetan gara biyya faranjii takka jarri deemanu Kaanaadaa ispoonsara kafalee fi maallaqa walitti qabee doolaara 30,000 harka kootu kafale. Galatooma galanni keessan hin dhumu. Akka carraa ta'e immoo abbaan manaa irraa hidhame. Intala Oromooti maala goonure gannu yoo lakkii mubaarak maal nutti fiddee jettanii dhiifama isin gaafadheen cufee deema mana. Lakkii haqa nurraa qabdi. Obboleettii keenya yootan akkaawuntii Itoophiyaa qopheessinee jirra. Zeeliif kaashaappiin ni jira. Warri hawaalaa Somaaleetiin kallattiin arguu dandeessan isiin qaxxaa hawaalaa Somaaleetiin irratti argamuu danda'e yoo dandeenye irratti argitanii naanni itti geessuu danda'a. Rabbiif jecha obboleettii keenya biraa dhaabannu poliis nama 300 qofaa miti kanan intinaadha. Oromoon Oromoo irraa haqa qaba. Kiristaana ta'ii Islaama ta'ii Oromoon Oromoo irraa haqa qaba. Jaallattan jibbitan dhugaa dubbachuun filooman kun. Oromoon tokko ilma Oromoo irraa intalli Oromoo tokko intala Oromoo irraas ilma Oromoo irraas haqa qabdi. Waa tokko waliin uumamne waa tokko bakka nu geessu wal geessu hin jiru. Egaa osoo isin jirtan nu geessi mana Habibaa. Ijoolleen amma maal jedhani mana Habibaa deemi jedhan. Jarri hin gargaaru hin gargaaru nu saalfachiisu jedhanii deeggaru wallaahi hin deeggaru na amana. Akkasi galatooma amma obboleewwan keenya taaptaabii itti muddaama. Taaptaabii irraa eegalla. Taaptaabii irraa eegalla mimii nama 60 nuuf fidaa qala. Sheer godha. Warri moojjanii dantanii abalumeerra naan jettanu dantaa keessani. Waa'ee namaan ilaalatu waa'ee kiyyaa malee. Waa'ee kiyyaa malee waa'ee namaan ilaalatu. Ji'a kana inumaayyuu gargaarsaa dandabarse. Mataan dhaqaala keenyaa baafata. Amma gargaarsa lama dunee eeggata kana. Sooma kana keessa kana. Alhamdulillah. Hundi waan riskii isaa argatu maal abbaasa. Mee sheerii godhaa koppiliinkii godhaa namni dubartii taatan keessattuu haadholiin keenya dubartoonni utuu ilmoo 4 abbaan manaa keessanii isin harkatti gatee hidhamee bakki isin geessan hin jiru. Idris kiyyaa dubbadhu mee baga nagaan dhufte artistuu fa'aa baga nagaan dhufte. Idris. Assalamualaikum. Networking rakkisaa jira. Aboo viidiyoos beeknee. Deebi'aa networking rakkisaa jira. Viidiyoos beeknee walaleessa dara waa'ee ilma Oromoo kana. Kottu. Bayi deebii nasi baase. Torba barreeffadhu. Artistuu fa'aa mee dubbadhaa. Deeqaa tokkoof mee ibsa kennaame. Amman dhufe beektee mana banaa ture viidiyoo kee beeksisa argeen ture kaleessa saniifan amma dhufe seenaa maatii kanaa miidiyaa irratti an beeka. Yeroo baay'ee nan hordofaa ture yeroo ishii fayyadamtu nan beeka waan taateef waanuma ta'uu qabu akkaataa ta'uu qabu namni dhuguu qabu namni gatii namaa beeku baay'ee akka ulfaatu argaan jira. Sagantaa biraa qaba sagantaa Oromoo Oromiyaa jedhu qaban dilbata galgala sa'a 3 sa'aatii 6 namoota hedduudhaan sababa kanaaf mana cufadhee garana dhufe. Hundumaafuu namni wallaaleen jira jedhee yaadu viidiyoo beeksisaa Mubaarak maxxansaa tureera. Ilmaan akkana fakkaatu qabattee gaafa maatii akkanaa qabaattee abbaa warraa ishii mana hidhaa keessatti dararamaa turuusaa rakkoo guddaa keessa turuusaa dubbatamaa ture. Akka nama tokkotti namni kamiyyuu namni ilmoo qabu namni gatii namaa beekuu fi gatii ilmoo beeku dadhabbina jireenyaa beeku akka ishii waliin dhaabatu abdii guddoo qaba. Babal'ina seenaatii fi kan Mubaarak nu haa ibsu akkamatti miidiyaa irra beeka malee akkatti hubannoo guddaan qabu waa'ee maatii kanaa. Hundi keessan garuu baay'ee waan namatti dhagahamudha waan taateef yaada keessan akkaataa bahuu qabdaniin gahee keessan akka bahuu qabdan abdii guddoo sinirraa qaba hirmaadhaa isin jechuu barbaada. Ulfaadhu galatoomi artistuu fa'aa. Siifan yoo danda'ame neetworkii sirraa jira. Sheeriin dhaabinaa gaa koppiliinki sheer amma nama 1,000 fidalutti sheeriin dhaabinaa. Nan beeka bakka deeggarsaa kana namnis badaan jaallatu. Sheeriin dhaabinaa gaa. Siifan neetworkii si hojjeteera. Sagalee kun inna gaama boo'icharraa of qusadhuutii seenaa kee uummata Oromootti dubbadhu labaata. Xiqqoo xiqqoo inna gaama viidiyoo as bahiitii ijoollee keetii waliin. Waayifaan na dinnaan moo
koroo Seenaa kee nama hin beekneefis nama beekuufis yoo danda'ame ijoollee fudhu as bahiitii dubbadhu. Haadha shanee ijoollee sheer godhaa. oo ayye kottu saala neetwoorkiitu xiqqoo isin rakkisaa jira. Abshir amma gaarii jira meemee dubbadhu uummata keenyatti. Akkamitti jirtaa? Argatii jireenya akkam ture amma immoo erga amaansi jalaa hidhamee jireenya guddisuu maal fakkaata? Guys, kopplinkii godha. Kopplinkii godha. Muutirra jirta siifu. Ay, miskiinota koo ana rabbi sina guddisu. Wallaahi. Leencota koo inshaallah gaaf tokko bakka namaa geessanii. Ijoolleetu na cinqaa jirani sagaleen koo nagahamaa neetwoorkiitu na mokkoraa jira. Ani amma haalli nan keessa jiru haala ulfaataadha. Saalfachaatu mana ijoollee kan koo qabadhee fuuldura keessan taa'aa jira. Yeroo baay'ee deddeebitanii na gargaartanii jirtanii rabbiin oolmaa keessan jennataan isiniif haa deebisu. Garuu amma haalli nan keessa jiru haala hedduu takka ulfaataa waan ta'eef ani an takka miidiyaa kanarraan illee galee hin beeku. Maalan godhaanas haaluma jireenyaatu natti jabaatee fuuldura namaa na kaa'e malee namni jaallatee ilmoo ofiitii wajjiniin miidiyaa kanarra taa'ee fuuldura namaallee hin taa'u. Haala nan keessa jiru anaaf rabbi beeka. Bara 2023 keessa dhukkuba hamaa keessa osoo hin jiru taa'ee tan baatii 3 guutuu bara sammaatti waliin taa'ee tan maallaqa ispoonsaraa waliin qabadhee osoo maa waan ilmaan kiyyaa irraan hambifatinan ispoonsara galfadhee haati kamuu ilmoo ofiitiif keerii hawwitu ilmaanuma koon biyya baqaa keessa baafadhee dheetanin ispoonsara galfadhee amma sunillee na deebi'ee jira. Amma immoo eega qabame baatii 7 deema. Guyyaa guyyaatti dhimma isaatii kophaa kan kodhaa kan hin waan hunda jala deemu yoo inni jalallee gara dhuunfaatiin illee deeme amma wanti hundinuu hin kiyyaa waan ta'e isaa immoo biyya galuu itti murteessanii jirane. Baga gammaddan. Haati shanee mana keessaa ari'amte. لا إله إلا الله محمد Haati shanee mana keessaa ari'amte ijoollee wajjin. Mucaan ijoolleetti gatu dhufaartiin nufin hin jedheen. Hay maa wallahi ijoolleetti gatu dhufaartii. Sheer godhaa. لا إله إلا الله محمد suuraa isii maxxansi mubee suuraa ijoollee wajjin maxxansi Haati shanee ijoollee wajjin mana keessaa kiraa manaa dhabdee waan qabattu argatamtee jirti Oromoo. Halo? لا إله إلا الله Wayyee jirra alhamdulillah akkam jirta? ما أستني رأي artisti dubbadhaan sun isin hangas inni dubbiin ni dubbatee naa callifne jarna kompliiki godha jarna maal taata rabbi sodaadha kompliik godha maaluma rabbi isin godha
jarana ba ilmaan dhalchitanii isin afaan oromoon beetanii wilii wal fuutanii bar wilii wal dhungattanii maal taatanii akka walirraa kaftanii ilmaan akka ofii dhalchuuf deemtan warri dhiiraallee shamarrillee ganaa Mahammadoo fuula keessa dhungatuuf deema mucaasi fakkaatu wilii dhungatu. Kanaaf ijoollee jegna akkanaa tana yoo ate gartee irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa. Yoo warri samii warri dachii rahmata olii gootan warri agartee samii rahmata isinii godhaa jira Rasuulli alayhi salaatu wasalaam. Kanaaf garaa laafaa aboon jabaatina kompliikii godhaa itti muddame mee namni 740 rabbiin addunyaaf akhiraa isin amil keessu ilmaan bareeda rabbi dudda keessanii haa baasu warri dhiiranii gattu qaamee kompliikii namni 760 rabbi isin argaa warra qubaan gattu tala warra qubaan gattu tala rabbi isin argala rabbiin guddaan isin arga rabbiin isin argu suni ilmaan fuula keessan fakkaatu isin haa kennula fuula keessan abbaan maalii gammada ilma fuulli abbaa fakkaatu gammada mee namni kana feetu dhiirarra kompliikii mees mee faatee namallee rabbiin ol aane ilma si fakkaatuuf abbaa manaa kee fakkaatu rabbiin akka si gammachiisu akka rabbi gadi si Bashar kuma jaa fi dhibba jarra jiraate kuma kudhan nu galchu kuma kudhan daqiiqaa kudhan